akka qalbiin hin cabneef ani yoo fuudhee isii amansiisati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota suuraa hundi keessan bakkuma jirtan nageenya rabbi isin barakaatu. Akkuma beekamu gaa dubbiin Sayidoodhaa gartee guyyaarraa biyyatti dheerattee fagaattee jirti. Sayidoon mucayyoon gartee yeroo fuune ishiin ajjeesaa komatee turte qoricha dhugee turte. Ammallee gartee Sayidoon gartee hin fuune manguddoon ilmaatu gartee kaasaa gaafatee kuma dhibba jahaa fi waan biraa gaafatee kun immoo Sayidoon immoo kanallee gartee nin kafalaa jedhee murteessee jira. Ifitti murteessee jira. Waan gartee manguddoon murteessite ani kafaluuf gartee qophiidhaa jedhee ifitti murteessee jira. Garuu mucayyoon gartee ammallee gartee yaaddoo hamaa keessatti akkamitti gartee kuma dhibba jahaa si gaafatanii ani kana gartee hin fedhu jettee gama kiyyaan gartee kana maallaqa akkanaa kanamu ani hin fedhu maallaqa kanallee gartee akka ta'e isaaniif hin kennine maatii kiyyaaf gartee kan kennine ani waan hin danda'u dhibbaan hin godhaa jettee jirti jechuudha. Kana wal qabatee ani maal yaadee mucayyoon tun gartee hamilee caba. Kana durallee gartee karaan kiyyame ammallee gartee manguddoon silaa gartee kan akka wal fuudhan gartee murteessuu qaban murtii dhiisanii waan biraa gartee murteessanii jiru. Biyyoon kuni haala hamaa keessa buutee jirti jechuudha maanta. Sababa kana wal qabatee ani wanni yaadee maallaqa hanga ta'ellee ta'u kuma dhibba jaallee ta'u Sayidoo haa kafalu. Baay'ee nutillee ni argarra waan dandeenyu ni argarra. Garuu mucayyoon tun akka hamileen hin cabne ani Sayidoodhaan gartee anaaf fuudhaati anaaf isiinaaf amansiisee anaaf fuudhaa. Maaliif akka saahibaa tokko obboleessatti ani gartee siif yaada. Garuu akka isin gartee midharan buune anaaf fuudhaati isiinaaf amansiisee jira. Sayidoon gartee yaada kanatti himan ture kana dura. Yoo isin ayyamte rakkoon qabu naan jedhu. Garuu isti ammaan tana dubbiin gartee ammaan tana amma ififu dubbiin fagaatee jirti. Isti dawwallee fi waan gartee Sayidoon jiru wajjin kan dhageenyu ta'a jechuudha. Ani isiinaaf amansiisee jiran akka isin gartee ana kan gartee affeeru jechuudha. Siyyoon gartee ijoolleedhaaf bareedduudha. Ganaa gartee kan isin naaf fayyamte ani si fuudhuuf qophiidha. Garuu an gabbaran qabu mallan qabu. Waan manni dooniin gartee maatii bira dhaqee gaafadhaa jechuudha. Yoo isin gartee jettaa jechuudha. Saniif Sayidoof hin dawwalee waan inni jiru wajjin dhageenyu. Sayidoo. Salaamu alaikum. Akkam nagaami? Akkam jirta nagaama? Maaltu jedhame? Eessirta? Adamirta? Moo baadiyyaa buuteen? Aboo manguddoon dubbii makka dheeressin jabaran. Hay maal inni dilisaan gaafatan kunoo? Hay miti ijoollee sun fuuna kanamatti maallaqa bilaashi moo? Aboo maallaqa dila kana isaa fiddaree daroo kiyya hay. Moo hay wanni kanaa taate wayita tere. Hay wanni kanaa isirti bootis. Wajja ilma rabbiti. Hay duumsi joo maal jettee hoo? Miti joo maal jetti? Kafalee. Jechuun maallaqa kana isiidhaaf ni qotanii isiidhaaf kana immoo gantumaaf fudhata hoo? Isumaa fi akkas taanaan ka nyaata nyaanne bira jirre. Nyaata nyaanne? Oo nyaata. Sima akkanis hin jiru? Akkanis hin jiru? Mee xayyibaati ishee amansiisiti. Dhageessan ani saaba keetii obboleessa keetii beektaa? Akkasii bara. Yeroo dabrellee sitti min ture mire. Ani yoon ishee amansiisti ani yoon sirraa fuudhee hoositan. Ana kai si fira ya di bar si da ya di bar aka kalbi ni chamne far aka kalbi ni chamne far aka kalbi ni chamne
Ani yoo fuudhee hoo isii amansiisati. Aboo manguddoon rufaati jalqaba isii amansiisiti. Ati jalqaba isii amansiisi. Sanboota yoo isin gartee tolette. Echuun kaaka ani bara akka isin qalbiin cabne fi bardee rohi hay. Ati naga ati itti jiinkaati hay. Awan amarozu nyaade bar. Echuun kaasee doolala ati isii amansiisiti jiiniti waan isin gidduu laalime. Ati yeroo baranii bar ni rifadhee fuudhoti ni rifadhee. Tokko rakkamu jedhee maal jireetini? Biyya baay'eeru jedhan. Echuun kaalaala ati bar ni jira mere ani ilmaan hin qaba jaartiin qaba kanaafuu gartee namni kun bartee nama gartee gaariidha jettee tiim tareero. Ani kaasi gubbaa echuun kaa annatti rifate beektaa? Amma dhalaata kaayaa na fuudhee itti osoo galattu osoo hin jaalattu. Lakki ati fuudhee godhu yaa fuudhu beena bira itti geessaa. Jechuun laala amma kaa. Nyaanni jiru mataa dhukkubaa. Eegaa Saayidoo. Mee ati mee isii hayyee bilbila isiin takka hayyee boroo fi duuqotu hayyee finfinnee fi duuqotu loo. Sammuu kiyya moo? Ani moo? Maal jechuudha diina nama wanti jiru ati naa gaafadhu kan lakkoofsanaa kan jedhamu. Ay wallahi Ismail ana Ismail fede wallahi. Wallahi misjoon masjoon le beeta beretu si beeta. Echuun ani akkasin rafanne fi beeta bero tamam wala marakin. Duba jalqaba isii amansiisu malee ta'u haati timtu malee ta'u rakkamutti jaanan. Maa jechuudha ana akkamitti yoo jiree akkamitti ana geetti jiwan. Bakka ishiin daafuu khayra yeeffate. Wallahi fayyaan qaba garuu. Ani sumaaf yaadate fayyaan qaba. Ayyee bakka inshallah khayra bakka jechuun indaarin kaane bolesate beeta. Ani fuudhu isin sumaaf hin jeebara ani fuudhu waan fayi. Ani fuudhu isin ani sumaaf isin hin jeebara. Ani sallameen fiye. Jechuun kaajee bati firii miti bar hay. Sanii fi hundaafuu hayyee nyaadhu. Hayyee baay'ee dhiifama gaanaaranii garuu anayyee kaayirumaati. Yallaa baay'ee. Sayyidoonni Areewii tokkoffaan sayyidoodhaaf yaadati lammaffaa immoo micciyoodhaaf yaadati. Akka gartee isin reeffaatu gurarratti gartee reeffaatuun biraa gartee kan isin mudanneef kanaafin akkana jennu malee waan baratte miti. Kanuma dhalaan fuudhu wayin dhabeen ani siidhaaf yaadate malee dhalaan fuudhu dhabne rabbiin gartee isaan hundaa'u Saayidoo filee rabbiin gartee furmaataa fidu isin filee rabbiin gartee furmaataa fidu galatooma ulfaadhaadha viidiyoo laayik share godha. Assalaamu alaikum.